sagal mucucaadhu sagal tamas kufi garuu bakka sanaa kai deemsa keetti fufi abshaalli foqoqus cabus miila fuudha kufaati jechuun bar kufuu keetuun taane kuftee achitti fuudha bishaan dhangala'ee gaabbitee maal goota ittiin boo'uu dhiisi waan si kuffisirraa fudhadhu barnoota madaa kee darbirraa booriif of gorfadhu dhagaa si rukuttee riqicha tolfadhu garaa murtoo hin qabne bakka yaadden geessu utuuf gaabbii baattee fagaachuu hin dandeessu kabanyiif jaalalli ofirraa jalqaba gatii si madaalleen of hin baasiin gaba addunyaa ofittoo addunyaa waakkata yooti of jibbite eenyu si jaallata meeshaa kana gatii isaa tokkoon tokko isin beeksisa jechuudha. Iddaan sunaan immoo meeshaan obboleettiin na'in maqas. Jamiila dheeraa. Jamiilaan immoo asuma dheeraa deema jechuudha innillee haaluma saniin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaan Dagirtuu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaalee obboleeyyan kenna nama lama isin qabannee dhufnee jira jechuudha. Inni tokko meeshaa obboleettii kenna Zaarikaa Banda. Miti yoo gurba dakasi egaa meeshaan obboleettii kenna Zaarikaa akkuma argaa jirtan kana doolaaba Sumaalee algaa Sumaaleetii fi tasriyaa isin argaa jirtan kana jechuudha. Akkuma filannoo isheetiin haala kanaan hojjennee fi sadarkaa kanatti geessinee qopheessinee makiinaan fe'uudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf hara taatan sabskiraayib gochuun gara chaanaalii keenyatti koottaa warroonni immoo maamila keenya taatan immoo turii yoo tuqisaniif sheer godhaa isiniin jedhagaa. Akkuma kanaan dura barame viidiyoo immoo jalqaba irratti yeroo seentan laayik godhaa. Laayikiin immoo akka viidiyoon namoota biraa bira gahuuf nu tajaajila jechuudha nu fayyada jechuudha. Har'aan Aashaan kaameraamaanii ta'uudhaan gara duubatiin ani immoo meeshaa kana gatii isaa tokkoon tokko isin beeksisa jechuudha. Iddaan sunaan immoo meeshaan obboleettiin na'in maqas. Jamiila dheeraa. Jamiilaan immoo asuma dheeraa deema jechuudha innillee haaluma saniin asii makiinaan qophaa'ee shifeerri illee qophaa'ee kun amaanaa keenya nurraa fuudhee achi geessuudhaaf qopheessinee jira jechuudha. Ammaan akkuma argaa jirtan kana doolaamni isillee maal algaan isii meetira kaamsaa kan nu biratti yeroo baay'ee beekamaa ta'e isa kana nafar'eenii jechuudha. Fi asuma immoo biffee baay'ee bareedaa ta'ee fi doolaam baay'ee bareedaa ta'e qabattee dhuftee jirti. Haa ta'uti jalqaba irratti meeshaa Zaalikaa isa godina baay'ee godina Arsii ina fakkaate baay'ee sababa bahaa jala jirtu ina fakkaate aanaan maqii alamxeenaa deema jechuudha. Ijoolleen maqii asumaan naannaa alamxeenaa maqii akkuma san immoo zuwaay baatu dabarree mallee haga dodola aadaa bahasaasa haasin haga baalee roobee hundi keessan akkuma argitan guutuun chaanalee keenya warroonni hordoftan meeshaa kana isin affeerree jira jechuudha. Amma gatii meeshaalee kanaa tokkoon tokko isin beeksifnu. Kanaan durallee isin biratti baramaa ture. Haa ta'uti garuu gatii yoo kan isin beeksifnu gatii isidha wajjin itti galee walii galle isin beeksifna malee yeroo ammaa kana gatii irra jiru miti isin beeksifnu jechuudha. Kana ta'uudhaan algaan kuni akkuma argaa jirtan kana asiin meelaa lamee hin bareedu akkaan bareeda dhugaa dubbachuuf taana akkuma meeshaa biyya arabaatti isin hawwaatu dansan asiin immoo fooxaa adda addaa keessa kaawwachuudhaaf gan kuno bakka sadii qaba jechuudha. Fooxaa bichaa miti wantoota birallee waandoo isaa tokko tokko irra keettanii asiin godhee itti cuftanii deebisi kana keessa immoo waan tokko tokko kaa'achuu dandeessan jechuudha. Kana bichaa miti asiin komodiinoo guddaa qaba jechuudha. Haala kanaan hojjennee fi qopheessinee fi jirra jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi dhugaa dubbachuuf taanaan namatti hin tolu laala. Ifa isaa qayyaramu hin qayyaramu. Haala kanaan kadarii hedduu ibsa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan kun yoo inni qoshoshu taate isa kana irraa kiliin gochuudhaaf yoo jiidhellee homaa kan hin taane fi bifa baay'ee qulqulluu ta'een finishingii sirriitti ogeessa gahaa ta'een nullee haga dhumatti hordofnee muka tokkoffaa dhiyeessinee fi haala kanaan hojjennee fi jira jechuudha. Akkaataa footoo irra jiruun osoo waa tokko irraa hin hambisini haala kanaan yeroo isii qopheessinu nullee gammachuu guddatu nutti dhagahama jechuudha. Maaliif meeshaa kana haala kanaan hojjechuu danda'uun keenya jajjabina isin nu duuban nu jajjabisanii sadarkaa kanaan hojjennee fi irra jechuudha. Achaan sudaan ammallee doolaaba akkuma isii suuraa filattetti haala kanaan duraani kun yeroo jalqabaatiif na biratti hojjetame jechuun diizaayinii kanaan meeshaan Sumaalee yeroo baay'ee na biratti baramaadha inni beektanii. Haa ta'uti garuu haala kanaan diizaayinii kanaa fi bifa kanaan yeroo jalqabaatiif diizaayinii isin filatte natti tolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan aanallee baay'ee na bareedee jira. Haala kanaan namoonni filatan ani gaariidha jira. As kana mootu keessa seentee dhugachuu ni dandeessaa jechuudha. Egaa asiin immoo kun maskaayaadha jechuudha. Maskaayaan kun uffanni akka hin cabneef guutumaan guututti irraa kaasee haga kanaatti dheeraadha. It is very best. Isa baay'ee filamaa ta'edha jechuudha. Keessa mustaatiin galee firame.
keessan haala kanaan immoo mastaawatiin galeefii jira. Mastaawatiin asitti laallattee babbareeddee abbaa manaa kan kee wajjin osoo namni komeetti isin godhin ofumaa keessanii komeetti ol gootanii gara iddoo bashannanas tahee iddoo cidhaas tahee iddoo qophii tahee gara magaalaa dalagaas tahee deemuu dandeessan jechuudha. Kunillee akkuma gara isin ifaa dhaamusan asitti kophee dhimaa dhaamu qaba. Asitti immoo chaarjii ati manaa yoo asitti chaarjeeffatte wal eeguun hin jiru. Achitti immoo abbaa manaa ni chaarjeeffata jechuudha. Argitanii gartanii kanaaf haala kanaan qopheessinee irra jechuudha. Asiin immootu masaabaa lama qaba jechuudha. Direesii ammallee wannaanis dhugaa dubbachuuf yoo taate meeshaan kun hedduu baay'ee natti toleera. Meeshota kanaan dura hojjenne caalaa keessaa inni kun inni dhawaatuma dhufuun hundi isaanii qalbii namaatanii haa ta'uti garuu inni kun immootu irra caalaa qalbii keenya na hatee jechuudha. Kun immoo masaabaa meeqa qaba? 4 qaba. Haala kanaan hojjennee firra jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhugaa hin bareeda. Maashaallah jedhame haala kanaan maashaallah jedhaani asittis balbala lama gamaa gamanaan qaba. Akkuma san asillee balbala guutuu qaba jechuudha. Wantoota adda addaa keessa kaa'uu dandeetti. Itti aansuudhaan kunillee shaatariidhaan kosmoo adda addaa as keessa kaa'uudhaan bakka adda addaatti qoodamee jira jechuudha. Argitanii asilleen haaluma kanaan hedduu bareeda dhugaa namatti tola jechuudha. Ayyee kana fakkaataa amma inni kun immoo asitti shaadoo qaba. Soket irra sochoonu. Ayyee inni kunillee haala kanaan shaadoo akkuma inni kanaan dura asirratti qabuun akkuma suuraa irratti jiruun haala kanaan gashineef jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan baay'ee dhugaa nabbareedee jira natti tolee jira. Sitti haa tolu jechaanii isinillee du'aa akka gootaniif abdii qaba. Isinillee dhuftanii haala kanaan akka xalabattan immoo abdii qaba jechuudha. Kana bichaa miti ammas itti aansuudhaan immoo meeshaa kana sadii yeroo geessinu itti aansuudhaan obboleettiin keenya ammallee maal qabdi? Firaasha qabdi jechuudha. Ilaalame dhugaa irratti ba'ulleen eebii yoo taates yani 7 kiiloo haada taarisa ayyee kana yoo asiin qaqqabdan inni kun boondidii tokkoffaa yookiin immoo firaasha baay'ee aslii ta'edha. Itti aansuudhaan ammallee dolaaba haala kanaan hojjennee jirra jechuudha. Bakka kanatti baay'ee komfortii guddaa ta'e. Bakka kanatti immoo uffata fooxaa adda addaa kan gara gubbaa galuu qaban. Haala kanaan isinii qopheessinee jira jechuudha. Viidiyoo yesaraan almaas viidiyoo hojjetaadha dhiifama naa ergi. Kaamsaano. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa asiin immoo balbala 4 qaba jechuudha dolaabni kuni. Akkuma argitan kana haala kanaan akkuma gubbatti argitan san kun asiin immoo balballi lama walirratti cufama. Inni kunoo mee gara nais haala kanaan jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Ani nagaa kun keessatti yoo dhokate namni lama bakka kanatti dhokachuu ni danda'a jechuudha. Yookiin immoo uffanni fedhee iddoo kanatti galu taate baay'ee fuudha jechuu ibsuu barbaanneeti waan biraa osoo hin ta'e. Itti aansuudhaan ammallee gamaa gamanaan asii fi asiin balbala madardaraa fooxaa adda addaa ta'ee uffata biraas ta'ee uffata kamiyyuu haala kanaan keessa kaa'achuuf iddoo namatti mijaa'u. Haala kana yeroo hojjennuuf nullee gammachuu guddatu nutti dhagahama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan dolaabni kun kanaan dura qarshii 38 hojjetaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Isinillee kanuma beektanii akkaatama gabayaa amma jirtuun dhuftanii akka xalabattan isin beeksisuu barbaada. Itti aansuudhaan meetira biffeen kun immoo yeroo baay'ee nu biratti hojjetamaa jechuudha. Gartee yeroo baay'ee nu biratti hojjetama. Isinis ni beektanii baay'ee bareedas akkuma sana. Kun addatti geexii harkaan hojjetamedha. Innis geexii harkaan hojjetamedha. Baay'ee Chaayinaa miti jechuudha. Kun asli Itoophiyaadha jechuudha. Akkasitti akka nu hubattan isin barbaada. Itti aansuudhaan asitti immoo ammallee egaa silkii nurraan kaafta yeroo jettan haala kanaa yeroo viidiyoo keessa jirru silkii bilbiluudhaan isinirraa kaasuudhaan hudhiisuu dandeenya. Yeroo tokko haala kanaan kollaan iddoo kanarratti yoo annaa jedhe sababa adda addaatiin wal qabachuu danda'a. Rooftanii irraa kaasuu danda'uu qabdani haala kanaan banama jechuudha.
keessa isaa xiqqaatii qaba jechuudha. Meeshaa gurguddaa keessa kaawwachuu dandeessanii haala kanaan isinii hojjennee fi qopheessinee fi jedha jechuudha obboleettii teennaaf. Ammallee xumuratti deemee jira kabajamtoota daawwattoota keenyaaf. Amma algaa meetira 50 qabna jechuudha. Inni kun baay'ee nu biratti baramaadha. Algaan firaashni asirra jiru kunii fi firaashni achirra jiru suni gatiin isaallee tokko akkuma san immoo firaashichi tokko yookiin immoo asliidha jechuudha. Baay'ee yeroo tokko maqaadhaan qofa wal fakkaachuudhaan yeroo kwaalitiin isaa bitta irratti illee gurguratti illee garaagarummaa qabutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf gold san jedha. Gold san jedhee yeroo achitti illee akka argaa jirtan kana kun gold san jedha. Haa ta'uti garuu gold san sadarkaa sadiin dhufee yeroo inni gatiin isaallee sadarkaa sadiin garaagarummaa qabaatee gurguramu jira jechuudha. Halkaan kun kanaan dura akkuma beekamu qarshii 32 hojjetamaa ture. Amma garuu gatii isanii olitiin hojjetamaa jira. Isinillee haalli kun maaf ta'e jettanii gatii qidheengaddaa qabatanii dhufuu hin qabdani. Maaliif meeshaarra guyyaarraa dabalaa deema jechuudha. Kana abeekuu qabdan. Nuti biratti meeshaa kana bichaa miti Arabiyaan majliisis ta'e meeshaalee elektirooniksii kamiyyuu akka isinii dhiyeessinu fi binnee akka isinii geessinu kana beetanii akka gara keenyatti dhuftan. Isin beeksisuu barbaada. Warroonni bilbila kennan barbaadan duwwaa 9 77 69 66 50 jechuudhaan fuula chaanaalii iskiriinii kennaa guutumaan guututti argattan. Koomentii jalqabaa irrallee isinii kenna waan ta'eef haga dhumaatti nu hojii keenya turuu keessaniif guddaa galatooma isiniin jecha ani asumaan xumuree ture. Aashaa yoo wanni jettu jiraate itti dabaltee asumaan maasalaam. Hayyee daawwattoota keenyaa meeshaa irraa kan haala kanaan isin ibsee jira. Wanti gaafii isin ta'e yoo jiraate lakkoofsa isinii kenneen gara keessatti dhuftanii dubbisuu dandeettanii share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina. Ammaaf xumurree jirra viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.